Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a appilikeeshinii amma dura beektan extenderii tokko sinirratti yookiin extenderii irratti wantoota itti fayyadamuu dandeenyu kan kana dura beeknuun alatti ilaalla. Kana dura extenderii waan itti fayyadamnuuf ni beektu. Fakkeenyaaf faayila dabarfachuu fi ittiin fudhachuu kan akkasumas namaaf dabarsuudhaan ni fayyada. Isaan alatti wantoota nu fayyadan ilaalla jechuudha. Har'a faayila dabarsuun akkuma jirutti ta'ee yookiin ittiin odeeffannoo walii dabarsuun akkuma jirutti ta'e har'a immoo wanta haaraa yookiin wanta namoonni hedduun hin beekne yookiin itti fayyadamne ilaalla. Kana ilaaluudhaafis extenderii kana haa bannu. Extenderii yeroo banne bifa kanaan nu dhufa jechuudha. Bifa kanaan nu dhufa. Isa keessaa kamtu inni jalqaba irratti kan laallu wantoota lama laalla irraa maalinni extenderii kanatti yookiin faayidaa extenderii amma dura beeknu faayila dabarsuudhaan alatti lama odeeffannoo ajaa'ibaa tokko laalla. Innis pileeyiliistii kan jedhu kana ni banna. Fakkeenyaaf pileeyiliistii kan jedhu egaa bannee booda bifa kanaan nu dhufa. Tooppiitu MP3 jedha. Pileeyiliistiin egaa nu dhufee bifa kanaan MP3 kanarra godhanna yoo asirra jiraate MP3 taasifna jechuudha. MP3 egaa ta'e booda gara jalaatti select video jedhu argina. Select video kan jedhu egaa bannee booda isarratti select godhanna. Maal godhanna? Viidiyoo aadiyootti jijjiiruu deemna jechuudha. Viidiyoo aadiyootti nuuf jijjiira. Bifa kanaan viidiyoowwan bilbila keenya irraa qabnu keessaa isa tokko aadiyoo taasifachuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo manani ofii gooteef qabu tokko haa banu. Bifa kanaan beeksisa bilbila keenya irratti nu rakkisu kan jedhu jira. Isa sana gara aadiyootti nuuf jijjiira jechuudha. Kanaaf fakkeenya bannee ilaallu amma. Nagaa akkam jirtu. Bifa kanaan jechuudha. Jalqaba maal ture? Aadiyoo ture jechuudha. Jalqaba inni kun viidiyoo ture amma garuu maal ta'e? Aadiyoo ta'edha jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii dabalataa biraa daawunlood gochuu osoo hin barbaachisin extenderii qofatti fayyadamne viidiyoo irraa gara aadiyootti jijjiirachuu ni dandeenya jechuudha. Itti fayyadama. Lamaffaa irratti osoo osuma bahin extenderii fayyadamuudhaan wantoota taasisuu dandeenyu ilaalla yookiin wantoota itti fayyadamuu dandeenyu ilaalla. Bifa kanaan extenderii yeroo nu baname sooshaal miidiyaa kan jedhu kana ni banna. Sooshaal miidiyaa kan jedhu ni argitanii sooshaal miidiyaa kan jedhu ni banna. Isa egaa bannee booda fuula kana nuuf bana. Fuula kanarratti maal gochuu dandeenya? Sooshaal miidiyaa garaagaraatirraa liinkii isaa kooppii goone liinkii sooshaal miidiyaa sanaa fakkeenya feesbuuk haa ta'u yuutuub haa ta'u kana dura akkaataa itti sooshaal miidiyaatirraa liinkii kooppii godhachuu dandeenyu ilaallee turre. Kanaaf maal goona? Liinkii tokko feesbuukii irraa viidiyoo liinkii sanaa kooppii goona yookiin liinkii viidiyoo sanaa kooppii goona. Isa egaa goone booda peestii kan jedhu kanarratti finnee peestii goona. San booda daawunlood jennaan jechuudha. Kanaaf Instagram irraa akkasumas feesbuuk irraa yuutuub irraa kooppii liinkii isaa kooppii goonee finnee asitti peestii goona jechuudha. Kanaaf kunis baay'ee barbaachisaa fi nama fayyadudha jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokkorraa yuutuubii bannee viidiyoo isaa liinkii viidiyoo sanaa finnee asirratti peestii goone maal goona? Kallattumaan daawunlood nu ta'a jechuudha. Kana dura yuutuubii irraa fa'aa viidiyoo daawunlood gochuun nu rakkisa waan ta'eef gara gaalarii keenyatti kanaafuu bifa kanaan extenderii qofa fayyadamnee daawunlood gochuu dandeenya. Kanaaf bifa kanaan finnee bakka peestii liinkii kan jedhu kanarratti liinkii sana peestii goona. Isa egaa goone booda daawunloodii kan jedhu nuuf dhufa. Daawunlood taasisna. Kanaaf bifa kanaan extenderii qofa fayyadamnee viidiyoo gara aadiyootti jijjiiruu dandeenya. Akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraarraa feesbuukii, instaagiraamii fi yuutuubii fi kan birootirraa liinkii isaa finnee asirratti peestii gochuudhaan kallattiidhaan daawunlood gochuu dandeenya. Kanaaf baay'ee faayidaa qabeessadha waan ta'eef itti fayyadamaa.